minxaafii 3-4 minxaafii 3-4 kana fakkaata. dheerinni isaa meetira 4 garaan isaa meetira 3 minxaafiin kun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyuma alhamdulillah. Nagaa fi akkooti jalqaba irratti viidiyoo koo laayikii godhaa. Namoonni laayikii godhaa jirtan galatooma ulfaadha. Akkuma argitan afanni kuni hafata firaashii boondii 4 tiraasii 12 beebii 6 shanta meetira tokkos jira. Sufraa nyaataa meetira 2 kan siinii kun si qabdee nafata karaa aggaaroo deemudha. Minxaafii kun minxaafii 3-4 dheerinni isaa meetira 4 garaan isaa meetira 3 kan ta'e jechuudha. Bakka baatu namni badasi qoshashaan na kana fakkaata. Firaashii boondii 2 fi jira 2 immoo kunoo zippiidhaan haala kanaan zippiidhaan jechuudha kan inni hojjetamu. Jalasa kabalii jira. Tiraasii 12 kunoo boondii irraa kan ta'e kun beebii tiraasii na carqii tiraasii kunoo haala kanaan hodhama. Kun garagalaa isaatii la qulfii inni itti haala kana sibaagoodhaan hodhama. Qulfii 3 achitti isinitti mul'atamti. Sibaagoodhaan jechuudha. Kuma maanchini isaa kun garagalaa isaati. Ispoonjiidha jechuudha. Kun gabarii keessoo isaa ispoonjii jira kunoo. Lammoo keessa garagalu kunoo kana fakkaata. Fakkaata tiraasii 12 kunoo isa sana tiraasii suma manaatti nuffisee abbiidha jechuudha tiraasiin sun. Inni kana fakkaata. Asirratti maggaarajaa qabdi. Maggaarajaa baay'ee tokko dheeraa ta'e bismillah. Maggaarajichi bal'inni isaas meetira 4 dhaabiin isaas meetira 4 jechuudha. Qixxiyyaa qabala. Qixxiyyaan isaa kunoo gaaraa kaasee kuno qixxiyyaan isaa kunoo asii kaaseeti jechuudha. La kanaa gadi meetira 2 fi saantii 8 kunii gadi kunii ol immoo meetira 1tti qaxxalame. Kisii maggaarajaa baay'ee tokko dheeraa ta'edha. Yeroo karbuun keessa yeroo baafamu dhaqee garuu akka safara abbaatiin hin hojjedhe dhaqee dheeratu haalan beeka gaanila abbaan itti matetti yerina saala barriin akkana dheeratu jira. Allahu alam. Dheerinni isaa kana fakkaata. Bulettiin kiyya kun bakka biraatti hojjechiisee na jalaa gabaabbatee jette jechuudha. Kisaaraa jalaa ta'e deebisee moo maal jette akkas kanaaf akkana dheeressite naafa dheeratu jette akkuma safara isiin himattetti hojjedheen. Maskootii illee qabdi. Meeshaa kee asumaanuu ilaalladhu. Qodaan si hojjete 6-5 wayina bira tureera. Erguma bahe jechuudha. Maggaarajaa maskootii immoo kunoo kun kan maskootiiti. Gabarii fi saaphii waliin jechuudha. Innis keessi kiyyaa meeshaan kee kana fakkaata. Inshallah dhuman erguuf deemaa. Innaa kana fakkaataa namoonni jechuu barbaadan duwwaas lakkoofsi koo duwwaas 941 argachuu dandeessu. Qaxxitaan illee kanumaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Laayikii godhaa, sabskiraaybii illee godhaa jechuudha namoonni haaraa taatan.